galateeffamuu qabdi sababa jedhuun sagantaan irraa kun kan qophaa'e. Egaa boonjii akkuma tikaaste keessumattuu kanaan dura namoonni biyya isaaniitiif bu'aa guddaa buusan atileetonni hooggantoonni gurguddoon biyya kanaaf dhaabbatanii jiru. Alaabaan biyyattii ol ka'ee akka inni mul'atu addunyaa irratti taasisaniit kan jiranu keessumaa gama atileetiksiitiin waltajjii olompikii akkasumallee shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti bu'aa guddaa kanneen biyyaaf buusan erga lubbuun isaanii darbeen booda yookiin erga boqotaniin boodaadha kan yaadannoon taasifamuu fi maqaan isaanii daandiiwwan garaagaraa maqaa isaaniitiin kan inni mogga'u. Jalqabbii gaariin bara kana akka koreettiin hundaa'uudhaan namoonni muraasni eegalan kun fakkeenyummaa kan qabudha. Koroneel Daraartuu Tulluu atileetii Baarseloonaa irrattiin injifatte akka Afrikaattis akka Itoophiyaattis atileetii gurraattii jalqabaa fageenya meetira 10,000 injifatte ta'uudha. Seenaa guddaadha kan isheen hojjette. Seenaa isheen hojjette kanaaf beekamtii akkasumallee galatoomii maqaa biyya keenya ol kaastee waamsisteetta dhaadannoo jedhuun guyyaa har'aa kanatti sirni galateeffannaa fi beekamtii kennuu kun bifa kana fakkaatuun bakka hooggantoonni olaanoon pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee dabalatee hooggantoonni sadarkaa biyyaattiin jiran hedduun bakka argamanii fi atileetonni sadarkaa biyyaattiin shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa akkasumallee olompikii irratti sadarkaa tokkoffaadha hanga sadaffaa ba'uudhaan maqaa biyyattii waamsisan hedduun bakka argamanittiin kabajni taasifamaafii kan jiru. Egaa akkuma kaaste keessumaayyuu erga gara hooggansaatti dhufteetis hojiilee gurguddoo jechaa akka turte himaa turre akka fakkeenyatti keessumaayyuu atileetota kanaan dura biyyaaf hojii guddaa hojjetanii yeroo kanatti hin yaadatamne siidaa ijaarsisuudhaan baasii federeeshinichaatiin jechuudha hojiilee gurguddaa gama hooggansaatiin hojjettee jirti. Hariiroon atileetota waliin qabdu federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa maqaa badaa kana dura qabu irraa haqxeetoo dorgommiilee garaagaraa irrattis biyyattiin qabxiilee jajjaboo akka argattu gama hooggansaatiin illee hojiilee gurguddoo hojjettee jirti. Sanarra darbee sagaa milkaa'inni ishee atileetiksii irraa ka'ee sadarkaa hooggansaa achirra darbees ammoo karaa investimentiitiin kallattii garaagaraatiin atileetii milkoofteedha. Egaa OBNs kallattiidhaan taateewwan as jiran kan simbiraan ga'u ni ta'a. Isin sangaa xumuraatti waliin tura. Tulluu ክብራትና ክብራን በጣም ባጭሩ ዛሬ የሚኖረን ፕሮግራም እናስተዋውቃችኋለን። የአባ ገዳዎችና የሃይማኖት አባቶች ይመርቁናል። ያንን ተከትሎ እንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር፣ ዶክመንተሪ ፊልም፣ ደራርቱን የተመለከቱ አጠራጥር ያሉ ምስክርነቶች፣ የሽልማት ስነ ስርዓትና ደራርቱ በመጨረሻ ራሷ የምትሰጥን አስተያየት ያካተተ እንደዚሁም በየጣልቃው የመዝናኛ ዝግጅት ያለበት ፕሮግራም ነው ያዘጋጀነው። በዚሁ ቅደም ተከተል የሚቀርብ ይሆናል። mi dokumentariin haala jiruuf jireenya atleetii keenya irratti hundaa'e ni dhiyaata. Yaadaa fi raga ba'umsa waa'ee ishee irratti ni dhiyaata. Sirna badhaasaa adda addaa kan jiraatu ta'a. Yaada atleet Daraartuu Tulluu kan dhageenyuu fi dhuma irratti immoo waldiiwwan weellistoota bebbeekamoodhaan kan bashannannu ta'a. Your Excellency, our esteemed guests, ladies and gentlemen, our itinerary for today's function is as follows. First, we shall receive blessings from our community and religious leaders, followed by entertainment interlude. Thereafter, a welcome speech will be followed by a documentary highlighting the magnificent achievements and accomplishments of our global hero. The apex of our celebration will be a grand speech by our guest of honor after the award ceremony. This will culminate in a sumptuous dinner reception. Please feel at home and enjoy yourselves. ከውጭም የመጡ እንግዶች ስላሉ ነው አልፎ አልፎ በእንግሊዝኛ የምንናገረው። ከዚህ በመቀጠል የአባገዳዎች የሃይማኖት ተቋማት ወይም ካውንስል ተወካዮች አባቶች አሉ። ወደዚህ ተመጡና እናንተ በመሰጡን ምርቃት ነው ፕሮግራሙን የምንጀምረው። ስለዚህ ወደዚህ መጣችሁ አባገዳዎች የሃይማኖት አባቶች እንድትመርቁን እጅግ በጣም በላቀ አክብሮት እንጋብዛችኋለን። fi abbootiin amantaa gara waltajjiitti dhufuudhaan sagantaa kana eebbaan nuuf saaqu jechuudha duraa duubaan.
ነውፈልቻ ዋን ነጋኖ አቡልቹ ዳቢ ሰወይኖ አወልቹ ኢራጎረኖ አወልቹ ደራርቱን ቢፍቱ ኢትዮጵያቲ ቢፍቱ አፍሪካቲ ቢፍቱ አዱኛቲ አከኑመት ረቢ አዱኛ ኢሽረታ ይራፈቱ ረቢ አዱኛ ኢሽረታ ይራፈቱ maatiin ishiitilleen akkanumatti nama addunyaatiin ga'e nama waaqayyo gammadan isaan haa godhu ani jedhee rabbi haa jedhu ani jedhee tulluun haa jedhu ani jedhee gadaan haa jedhu hana wallaala rabbitti nu haa guutu. Na'u falcha wayi nagaan nu haa bulchu irraa nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu tolaa nutti haa qabu hamaa nurraa haa qabu biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. xinnaan nu haa guddatu guddaan nu haa bulu wallaalaan nu haa baratu barataan nu haa qaroomu xinnaan afaan guddaa haa beeku guddaan afaan xiqqaa haa beeku dubbannee kan lurraa hafnu haa ta'u ani jedhee rabbi haa jedhu waaqni haa jedhu tulluun haa jettu malkaan haa jedhu gadaan shanan haa jedhu daraartuun akkuma maqaa ishiiti rabbi ishee wajjin haa ta'u rabbi ishee wajjin haa ta'u waaqni ishee wajjin haa ta'u aleelee bitti roobaan nagaa gadaan kuufan gabbina gabbisi waaqi. Na'u falchaa kan nagaya nu halche nagaya nu hagal biti nagaya biyya nagaya barri nagaya barti nagaya badadin nagaya bulti nagaya bobba nagaya kanamin nagaya wa hundumaa nagaya nu hagod barti keenya angoota barti keenya kan lafajii tana beekomtii nama beekomtii qabu kan hin irraanfanne kan misoomaa fi dagaaginaa fi gabbinaa fi ceesisuudhaaf halkanii guyyaa nu hojjetan ka hirriban qabne umrii isaanii rabbi haa eegu walii galtii fi wal jalayaatii tokkummaa fi jaalallaa fi urgaa nu haa kan tokko nu haa godhu oromoon haa dagaagtu haa guddattu haa badhaadhu. ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሁላችንንም እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን። ውድ ልጃችን እንደዚሁም ደግሞ የሀገራችን ታላላቅ ባለስልጣኖች የሆናችሁ እንደዚሁም ደግሞ አስቀድሜ አባቶቼ እንደመረቁትና እንደተናገሩት መቼም ሰው ሲፈጠር ባለ ታሪክ ሆኖ ነው የተፈጠረው። ሰው ታሪክ ሰሪ ነው። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ታሪካዊ አቋም ተክለ ሰውነት አድርጎ ነው እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው። ታዲያ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ባለ ታሪክ የሚሆኑትም ደግሞ እግዚአብሔር ሲመርጥና እግዚአብሔር ሲቀድስ ነው። ውድ ልጃችን በመላው ኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ሁሉ የሚወዱሽ እህታችን አትሌት እህታችን ደራርቱ ቱሉ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ባለ ታሪኳ ወላጅ ሆኖ እናትሽም እንኳን ደስ አለዎት። ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ። ይህን ታሪክ ስትሰሩ ብቻዋን አይደለም እህታችን፣ ብዙዎች አብራችሁ የኢትዮጵያ ታሪክ ሰሪዎች እንዲሁም የመላው ዓለም በዋነኛነት ደግሞ ለኢትዮጵያና ውድ ለሆነችው ለአፍሪካዊት ሁሉ ታሪካዊ ቅርስ ያስቀመጣችሁ እግዚአብሔር ታሪካችሁን አይረሳምና ትውልዳችሁን ሁሉ ይባርክላችሁ፣ ልጆቻችሁን ይባርክላችሁ፣ ጤናችንን ይስጠን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን፣ የሰላም ሀገር ያድርግልን፣ የፍቅር ሀገር ያድርግልን፣ የአንድነት ሀገር ያድርግልን። መላውን ዓለም እግዚአብሔር ባርኮ ቀድሶ በሰላም እንድንኖርና ይህችን ምድር ጊዜያዊ መጠለያ የሆነችውን ሀገር እስከምንለቃት ድረስ ሁላችን በሰላም ተስማምተን ተረዳርተን በፍቅር ተጠምደን የፍቅር ቀንበር እጅግ ያስተሳስራልና ሁላችን ተከባብረን ሁላችን ውድ ሆነን የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን መቼም ምድር ታሪክን ታወራለችና ከዚህ የበለጠ ደግሞ እግዚአብሔር ታሪክን ያውቃል፣ ይሸልማል። እህታችንን ዕውቅና ስንሰጣት ባለስልጣን ሆላችሁ ዘመድ አዝማድ